Baga nagaan gara chaanaalii kanatti dhuftanii har'a kan ilaallu volume to volume problems. Volume problems kan jedhu volumii tokkoon kenname akkuma maasii jechuudha. Volumii kan biraa immoo barbaanna. Substaansii kan biraa balansii chemical equation sana keessatti kan argamu. Volumii isa tokko nuu kenname kan isa tokkootu immoo ni barbaanna jechuudha. Akkuma maas problemii wajjin wal fakkaata waan ta'eef mee gara kanatti ceena directiidhuma gara kanatti haa ceenu. We can use the coefficients in the balanced equation to form volume relationships. Coefficient in balanced chemical equation is necessary here. Mee gara gaaffiitti haa ceenu. Calculate the volume of carbon monoxide that is required to react with oxygen to produce 28 liters of carbon dioxide at standard temperature and pressure. Ka nu kennames kan gaafatamnes volumiidha jechuudha. Kun volumii liitiriitiin jechuudha. Kan nu kenname illee liitiriima. Kanaaf volume problem jenna. At standard temperature and pressure. Remember that 1 mole of any gas is equal to 22.4 liter at standard temperature and pressure jenna jechuudha. Mee gara balanced chemical equation itti adeemnu. This is balanced chemical equation. First, we must check whether the equation is balanced or not. 2 carbon, asinis carbon lama, oxygen lama, 4, adananis lama baisu lama, 4 jechuudha. Then we are required to calculate the volume of carbon monoxide required to react with oxygen to form 28 liter of carbon dioxide jedhamneerra. Kanaaf kun kennameera jechuudha. Kennameera. Maaliif 44.8 isheen kun lama baayisu 22.4 1 mole of any gas is equal to 22.4 liter at standard temperature and pressure jenna jechuudha. Kanaaf akka kana ta'e x over 44.8 liter jennee akka kanatti calculate goona. The value of x will be 28 liters of carbon monoxide jenna. Gatiin x 28 ta'a jechuudha. Liitiriidha. Volumiin gaafatamne waan ta'eef volume jenna. The second question, if 160 milliliters of oxygen reacts with carbon monoxide, how many milliliters of carbon dioxide are formed? Jenna. Lamaanuu millilitiriidhaan inni kennames inni gaafatamnis isumaan gaafatamne jechuudha. Volume relationship jenna isa kanas. Convert the given milliliter into liter if necessary. 1 liter is equal to 1000 milliliter jenna jechuudha. Therefore 160 milliliter means 0.16 liter jenna. This is balanced chemical equation. Oxygen reacts with carbon monoxide forming carbon dioxide jenna. Litiriitti jijjiiruun keenya sirriidha. Maaliif inni kun litiriidhaan nu kenname waan ta'eef. At standard temperature and pressure 1 mole of any gas is equal to 22.4 liter kan jennu kun jechuudha. Here oxygen is 1 mole but carbon dioxide is 2 moles of carbon dioxide are produced here. 44.8 ta'a jechuudha. Lama baayisu 22.4 nu ta'a. 0. isheen kun kennamu 160 milliliter jedhamne waan ta'eef jechuudha. 0.16 liter jennee akka kanatti calculate goona. The value of x will be 0.32 liters of carbon dioxide jenna. Kun litiriidha. Kan nuti gaafatamne garuu millilitiriitiin. Millilitiriitti haa deebisnu jechuudha sarganne kan. Convert the liter back to milliliter. 1 liter is equal to 100 milliliter, 1000 milliliter. Therefore, jenne 360 milliliter of carbon dioxide is formed jenna. Akka kanatti calculate goona jechuudha. Galatooma yeroo gaarii qabaadhaa. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoon biraa akkasiin qaqqabuuf jechuudha. Galatooma. Bye.